Ashamaa kan jirtu guyyaadhaas Gireetiin Ji'oogiraafii qabadhee dhufee kan jiru. Har'a immoo kan wajjin ilaallu Components of the Lithosphere kan jedhu ta'a jechuudha. Wantoonni isfeerii liizosfeerii jedhamu kan irratti argaman maal fa'a kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Liizosfeeriin maal akka ta'e paartii dabre keessatti bal'inaan ilaallee turre jechuudha. Physical environment of the earth qaamolee fiizikaalaa lafaa kan jedhaman bakka afuritti qoonnee ilaalle jechuudha. Bakka gurguddaa afuritti isaanis liizosfeer, atmosfeer, haayidroosfeerii fi baayosfeer jennee ilaallee turre jechuudha. Paartii kana duraa irratti jechuudha. Paartii dabre keessatti wanti ani osoo hin kaasin bira dabre tokko immoo akka kitaaba irra jirutti isfeerii afran jiraniin kanaan alatti inni shanaffaa antiroosfeer jennee kaasuun ni danda'ama jechuudha. Antiroosfeeriin isfeerii akkamiiti yoo jennu qaama fiizikaalaa irratti wantoota namaan uumaman yookiin namaan hojjetaman jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu immoo antiroosfeer kan jedhu antiroo jechuun maan meedii jechuudha. Namaan kan hojjetame jechuudha. Isfeerii namaan uumame jechuudha yookiin kan namaan hojjetame. Isa kana akka fakkeenyaatti maal kaasuu dandeenya? Iddoo amantaa adda addaa kaasuu dandeenya jechuudha. Inni kun isfeerii akka isfeerii isa shanaffaatti kaasuun ni danda'ama jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan wajjin ilaallu components of the lithosphere jechuudha. Wantoonni liizosfeerii irratti argaman maal fa'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Liizosfeeriin qaama lafaa isa jabaa nuti irra jiraannu kana jechuudha. Innis gubbaa lafaa, keessa lafaatii fi handhuura lafaa kan of keessaa qabu liizosfeerii jedhama jechuudha akka waliigalaatti. Kanaaf liizosfeerii irratti wanti argamu inni jalqabaa fi inni guddaa inni dhagaa yookiin rooks isa jennuun jechuudha. Rooks kan jennuun maali kan jedhu iddoo dhagaalee gosa akkamiitu jira, akkamitti uumaman kan jedhu wajjin ilaaluudhaaf ni yaalla jechuudha. Kanaaf chaanaalicha warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan eegalaa. Barnoota kana fakkaatu chaanaala irratti wal barsiisnudha waan ta'eef laayik sheer gochuus hin irraanfatinaa isin jecha kallattiimaan gara barnootichaatti dabarra. Jalqaba irratti rocks are naturally formed. Dhagaaleen uumamaan kan argamanidha jechuudha. Jajjaboodha jechuudha. Jajjaboo qaama lafaa irratti argamanii aggregate or made up of one or more minerals. Kan irraa uumamanis mineraalota tokko yookiin lama ta'uu danda'a jechuudha. Dhagaan kan irraa uumamu. It is solid material that comprises Earth's crust. Qaama irra lafaa kana uffisee kan argamudha jechuudha dhagaan. Solid material qaama jabaa irra lafaa kana uffisee argamu keessaa isa tokko jechuudha dhagaan. They are made up of minerals. Mineraalota irraa uumaman akkuma reefu jennee turre jechuudha. Mineraalota tokko yookiin lama irraa uumamuu danda'u. Internals minerals made up of elements. Mineraalonni immoo kan irraa uumaman elementoota irraa. Elementoota akka oksijiinii, salfarii, kaalsheemii fi kaarbanii irraa mineraalota argan. Mineraalota irraa immoo dhagaatu uumama jechuudha. Kanaaf dhagaan gabaabinaan maal akka ta'e erga ilaalleen booda immoo types, formation and characteristics of rocks haa ilaallu. Gosoota dhagaa akkamitti akka uumaman fi amaloota dhagaa wajjin haa ilaallu. Jalqaba irratti rocks are classified into three major groups. Dhagaan guruppii yookiin garee sadiitti addaan qoqqoodamuu ni danda'a. Isaanis igneous rock, sedimentary rocks fi metamorphic rocks kan jennuunidha jechuudha. Igneous rocks kan jennuun dhagaa siidaa kan jedhamu sana jechuudha. Afaan Oromootiin kutaalee gadaanaatti kan barataa turre.
Inni itti aanu sedimentary rock kan jennuun immoo dhakaa kuusumaansaa kuufama adda addaa irraa kan uumamu jechuudha. Fi inni sadaffaan metamorphic rock kan jennuun immoo dhakaa jijjiiramaa. Dhakaaleen lameen kanneen irraa jijjiiramuudhaan dhakaa isa sadaffaa uumamuudha jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon isaanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu isa jalqaba irratti argamu igneous rock kan jedhamu yookiin dhakaa siidaa isa jedhamu kana wajjin ilaalla jechuudha. Igneous rocks kan jennuun formed when the molten rocks cools. Kan inni uumamu yommuu dhakaan baqe qorruudha jechuudha. And solidifies yommuu jabaatu jechuudha. Either in the crust or on the surface of the earth, which is mantle jechuudha. Crustii fi mantle irratti uumamuu danda'a jechuudha dhakaan kun. Jalqaba irratti dhakaan kun akkaataan inni itti uumamu akkuma kana dura kaasaa turre lafti baqqaanota sadi qabdi jechuudha. Baqqaanota sadan jiran keessaa kooriin yookiin inni walakkaatti argamu kun ho'a guddaan waan keessatti argamuuf maal ta'a jennee turre ho'a hanga digirii 6,000 digirii seelsheesiitu argama jechuudha. Kanaaf baay'ee ho'aadha. Dhakaa baqaatu as keessatti argama. Dhakaan as keessatti baqee jiru kun immoo yommuu gara alaatti ol bahu maaltu uumamaa? Igneous rock yookiin dhakaa siidaa isa jennuun kanatu uumamaa jechuudha. Kanaaf dhakaan baqee lafa jala jiru kun yommuu gara gubbaatti bahee qorruu fi jabaatu dhakaa igneous rock jedhamu kana arganna jechuudha. Inni kun gubbaa lafaatti ol bahee qorruu danda'a yookiin immoo osoo ol hin bahin keessa lafaatti qorruu ni danda'a jechuudha. Kanarratti hundaa'uunis dhakaa gosa garaagaraa argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti dhufnee kan ilaallu ta'a. The molten rocks is called magma. Dhakaan baqaan kan amma reefu kaasne kun jechuudha. Keessa lafaatii kan ol bahu kun osoo ol hin bahin dura jechuudha. Maal jedhama? Dhakaan baqee jiru sun magmaa jedhama jechuudha. Dhakaan baqee lafa jalatti argamu kun magmaa jedhama. Magma that gets to the surface is called lava. Magmaan kun immoo erga gara lafa gubbaatti ol baheen booda maal jedhama? Laavaa jedhama jechuudha. Dhakaan baqaan kun gara gubbaatti erga ol baheen booda laavaa jedhama. These are two main points. So they do not occur in layers and contains fossils. Baqqaanota keessatti hin uumame akkasuma fossiloota of keessaa hin qaban jechuudha. Dhakaan baqaan kunniin fossil kan jennuun wantoota yeroo dheeraadhaaf lafa jala turuudhaan bosobosan fossil jedhamu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Akkaataan igneous rockiin itti uumamu. Igneous rockiin immoo gosa adda addaatti addaan qoonnee ilaaluu ni dandeenya ammas. Igneous rock types of igneous rock yookiin gosoota igneous rockii haa ilaallu. There are two main types of igneous rocks, namely extrusive rocks and intrusive rocks. Dhakaa extrusive jedhamuu fi intrusive jedhamutti addaan qoodama jechuudha. Dhakaan qarsaa kun sababni dhakaan gosni adda addaa lameen kunniin uumameef sababa reefu tuquudhaaf yaaleef jechuudha. Akkuma reefu as biratti jedhee ture dhakaan lafa jalatti baqee jiru kun yoo gara lafa gubbaatti ol bahee laavaa jedhama jennee jirra. Yommuu gubbaarratti ol bahee jedhu kana kan uumamu extrusive jedhama. Dhakaan uumamu dhakaa qarsaa ta'ee extrusive kan jedhamudha. Osoo gara gubbaatti ol hin bahin immoo lafa keessatti qorree kan hafu yoo ta'e immoo maal jedhama? Intrusive. Intrusive igneous rock jennaan jechuudha. Maaliif gara gubbaatti ol bahaa? Yeroo kaan immoo maaliif lafa jalatti hafaa kan jedhu yoo ilaalle immoo humna isaa irratti hundaa'a jechuudha. Yoo maagmaan kun humna guddaa qaba ta'e
lafa dhoosuudhaan gara gubbaatti ol ba'a. Yoo humni isaa hangas hunda guddaan ta'in immoo keessoo lafaa kanatti qorruudhaan lafa ol dhiibee yommuu kutee bira dabruu dadhabu maal ta'a? Achumatti qorree hafaa jechuudha. Maaliifii adada gara gubbaatti ol deemaa dhufuun lafti digriin isaa xiqqaataa deema yookiin qorraa deema jechuudha. Sababa kanaaf osoo ol hin dhoosin lafa keessatti qorree hafuu ni danda'a. Sababa kanaaf dhakaa gosa adda addaa argachuu dandeenya jechuudha. Dhakaan extrusive rocks yookiin extrusive igneous rocks jennuun kun akkuma reefuu kaasee ture magma breaks through and erupts into the relatively cool surface of the earth. Yommuu maagmaan gara lafa gubbaatti ol kutee bahu fi sarfeesii lafaa gara gubbaa kanarratti ol bahu kan uumamudha jechuudha. Extrusive rock kan jennuun kun akkasuma extrusive rock kun volcanic rock jedhameellee ni beekama jechuudha yeroo tokko tokko. Dhakaan kun immoo kan uumamu lafa gubbaa irratti sarfeesii lafaa gara gubbaatti erga ol baheen booda dhakaa uumamudha. Dhakaan kun sababa dafee qorruuf kiristaalii baay'ee hin qabu jechuudha. Kiristaalii baay'ee hin qabu. Kana jechuun immoo fine grained textureidha jechuudha. Dhakaan kun smoothiidha jechuudha. Bakka kan wanti hin qabne hin jajallanne jechuudha. Dhakaa smoothii ta'e wayiiti jechuudha. Kan hin jajallanne kan kiristaalii guguddaa hin qabne fine grained kan ta'edha jechuudha. Sababni isaas dafee waan qorruuf yeroo kiristaalii itti uumu hin qabu jechuudha. Kanaaf the crystals of the extrusive rocks cannot be observed. Sababa kiristaalii guguddaa hin qabneef smoothii waan ta'eef maalidha jechuudha. Kiristaaliin isaa ija qullaadhaan mul'achuu hin danda'u. Wanta gilaasii zoom godhee yookiin as kaleessee nutti mul'isu yoo fayyadamneen ala arguu hin dandeenyu jechuudha. Kiristaalii isarratti argamu kanneen. Fakkeenyi dhagaa kanaa baazalt, obsidian and pumice akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa dhakaan igneous rock dhakaa qarsaa keessaa gosni inni lammaffaan intrusive yookiin maqaa biraa plutonic maqaa jedhamuunis ni beekama jechuudha. Inni kun these rocks formed by solidification of magma inside the crust. Dhakaan kun kan uumamu sababa maagmaan lafa keessaa ka'ee osoo ol dhoosee hin bahin kirastii keessatti yommuu hafu dhakaa uumamudha jechuudha. Mantil kirastii fi koorii qabna. Kirast kan jennuun baqqaana isa lammaffaa kana jechuudha. Osoo gara mantiliitti ol hin bahin jidduma kanatti kirastii keessatti qorree kanaaf yoo ta'e maaltu uumamaa? Intrusive reefus kaasuudhaaf yaalee ture. Kanaaf intrusive dhakaa jedhamutu uumamaa jechuudha yeroo kana. They are generally coarse grained. Dhakaan kun immoo suuta qorra waan ta'eef akka gubbaatti bahee kana dafee kan qorru osoo hin taane suutaan dhakaa qorruudha. Sababa kanaaf kiristaaliitu irratti uumamaa jechuudha. Dhakaan kun kiristaalii irratti uumama akka kaduraa san smoothii miti jechuudha. Kanaaf they have large crystals. Kiristaalota gurguddaa ta'e qaba. Resulting from low cooling process. Processiin yookiin adeemsi inni ittiin qorru baay'ee tura waan ta'eef yookiin suuta qorra waan ta'eef kiristaalota irratti uumamaa jechuudha. The crystals are clearly visible. Kiristaalonni irratti mul'atan kunniin ija qullaadhaan iyyuu ilaallee kan arguu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf inni kun dhakaa smoothii hin taanee fi kiristaalota jajallataa haala kanaan jirudha jechuudha.
Fakkeenyi dhagaa kanaa immoo giraanaayit. Giraanaayitiin dhagaa beekamaadha jechuudha. Akkasuma wantoota hedduu hojjechuudhaaf dhagaa nu fayyadudha jechuudha. Fakkiilee isaanii immoo kitaabarra ilaaluudhaan bal'inaan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gabaabinaan wanti guyyaa har'aa ilaalle kana fakkaata jechuudha. Isfiiriilee afran jiran keessaa liizosfeer irratti wantoonni argaman yookiin kompoonantiin argaman maalidha kan jedhu viidiyoo kana keessatti jalqabne jechuudha. Isaan keessaa dhakaan yookiin rookiin isa tokko akka ta'e ilaallee jirra. Gosootni dhakaa immoo gurguddaan sadii ta'uu isaanis ilaallee jirra jechuudha. Igneous rock, sedimentary rock fi metamorphic rock jennee jechuudha. Igneous rock immoo guyyaa har'aa kan ilaalle kanadha jechuudha. Isas bakka lamatti qoonnee ilaallee jirra. Yeroo itti aanu immoo kan ilaallu sedimentary rock fi metamorphic rock kan jedhaman ta'a jechuudha. Warri hanga xumuraatti na daawwatan galatooma isin jecha guyyaa har'aatiif qabadhee kan dhufe kana fakkaata. Nagaan tura.